Guyyaa kana yeroo dheeraa feegaan ture. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaa addunyaalessaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Jaalalleewwan lamaan baay'ee wal jaallatanii fi yeroo dheeraa waliin turanii tokkotu ture. Jaalalleewwan kunneen wal jaallachuu isaanii irra darbee hanga maatiin eeyyamaniifitti waliin mana tokko keessa kan jiraatanidha. Garuu immoo waliin fuune haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii ifatti hin beeksisne. Bor yeroo haalonni nuuf mijatan wal fuuna jedhanii waliif amanamanii jiraachaa jiru. Keessumaa isheen dubartii hanga guyyaan gaa'ela ishee ga'utti baay'ee kan ariifattedha. Yeroo hundaas irra deebitee guyyaan gaa'ela keenyaa yoomii anaafsi yoom wal fuunaa jettee isa gaafatte. Innis har'as ta'e bor siitiin ala eenyuyyuu fuudhuu hin danda'u. Kanaaf immoo hanga haalota mijeeffannutti naaf obsii jedhee ishee kadhata. Lamaan isaaniiyyuu kan namatti tolu baratanii barnoota isaanii xumuranii dalagaa garaagaraarra kan jiranidha. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko haati manaan abbaa manaa irratti rifeensa dubartii baay'ee dheeraa argiti. Maalinni kunii jettee yeroo gaafattuuni konkolaataan kiyya naaf dalaguu didee baasii guddaadhaan uummata waliin hin dhufee sana keessatti tariinatti ta'ee jedhee isheetti dubbata. Gonkumaa nama umurii isheetti hin shakkine waan taateef abbaa manaa ishee waan dubbate ni amante. Sanaan booddee garuu guyyaa gara biraa qabattoo harmaa kan ishee kan hin taane mana keessatti dhokatee ni argiti. Jaalalleen ishee hanga dhufutti eegdee kuni maalii hanga kanaa wal obsuun keenya hin gayuu kanan si eegaa ture haala kanaan dubartii biraa narratti fidda jedhee otoo hin taane guyyaa gaa'ela keenyaa ture hanga yoonaa jaalalaan waliin turuu keenyatti guddaa galatoomi jettee mana kireeffatan meeshaa ishee hunda fudhattee dhiistee fi baate. Miira kanaan otoo deemaa jirtuu daandii irratti dargaggoo tokko waliin addaan walitti bu'uun lamaan isaaniiyyuu baay'ee miidhamanii. Yeroo kanatti isheen miira aarii keessa waan turteef maaloo ifa manaaf godhii guyyaan kun anaaf jireenya koo keessatti guyyaa naaf ta'e miti jettee bira dabarte. Erga kana dargaggoon kun maal taateetti jedhee bakka isheen deemtu duubarra deemee hordofuu jalqabe. Hoteela ta'e galtees bakka ciisichaa guyyaa tokkoof qabattee bultee ganama baate. Erga kanaatii bakka biraatii mana kiraa barbaaddattee qofaa isheetti galtee hojii isheellee itti fufte. Jaalalleen ishee duraa bilbiluufis ergaa gabaabaa erguufis homaa erga kan irratti raawwatee jettee galagaltee waa'ee isaa ilaaluu dhiiste. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi lammataa kun naannoo bakka hojii isheetti ammas ishee eegee kana dura akka carraa kan walitti bu'an si'a kana immoo beekee walitti bu'anii. Erga kanaa isheenis dhiifama erga jettee booda edaa si'ii yeroo darbes akkanuma walitti buunee meekottu buna waliin haa dhugnu jettee gara kaaffeetti fudhattee deemte. Yeroo kanatti yeroo darbe maal taatee turte otoo sin gaafatiin sirraa addan ba'e jedhee dargaggeessi kun ni gaafataanii. Yeroo kanatti isheenis jaalalleen koo dubartii gara biraa anarratti fidee walitti buunee walirraa gargar baanee jettee isatti dubbatte. Seenaa kee darbeef dhiifama guddaan si gaafadha. Haa ta'uutii garuu amma dhiirri gara biraa si bira hin jiru yoo ta'e ani immoo si maddiin jiraa homaa si yaaddeessiinii jedhee itti siqee. Isheen illee gammaddee yeroo kanarraa kaasee hariiroo jaalalaas dargaggeessa kana waliin ni eegalti. Erga kanaa waliif ta'anii baatiiwwan muraasa erga waliin dabarsanii booda ammallee akka jaalallee ishee duraa walii galanii mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalanii. Haa ta'uutii garuu suuta haalonni jaalallee ishee kanaa baay'ee jijjiiramu jalqabe. Akka isheen baay'ee aartuuf waa'ee jaalallee ishee duraa si'a hedduu kaaseetti taphata. Isheen hin barbaadu jettus inni garuu beekee irra deddeebisee kaasaa. Waa'een jaalalleen ishee kun waa'ee jaalallee ishee duraa irra deddeebisee kaasuu fi mucayyoo kanaaf hin galle. Uffata jaalalleen ishee duraa bitee fi hunda baasee jalaa gubee. Bakka hojii sanaallee jaalalleen ishee waan ishee galcheef mana kana keessa hin dalagdu jedhee mana hojii sanaatii ishee baasee bakka biraa ishee galchee. Manaa gadi bahee
bakka tokko deemee yeroo deebi'u jaalallee keedhaan bakka kanatti argeen ture jedhee qalbii ishee tuqa. Hangam isarraa adda baatus yeroo gaarii isa waliin qabduuf garuu ittiin heeruma jetteellee murteessitee waan turteef gammachuu ni qabdi ture. Seenaan kun immoo kan darbe waan ta'eef dagachuu malee irra deebitee yaadachuun baay'ee ishee dhukkubsa. Maaloo waa'ee nama kanaa natti hin kaasiinii jetteellee kadhattee ni dadhabdi. Booddee irratti yeroo gamoo fi bakka hojii barfattee sa'aatii gubdee gara manaatti deebi'uu ni jalqabdi. Yeroo kanatti jaalalleen ishee kun ati bakka hojiitii maal eegdaa hojjettoonni biiroo kee keessaa erga galanii sa'aatii lakkoofsisaniiru jedhee yeroo gaafatuuni mana galeen ati na gubuu keerra asuma yoon taa'e wayya jedheeni jettee isaaf deebiste. Erga kanaa beenu manatti galla jedheeni manatti erga galfatee booda baay'ee ishee reebe, baay'ee ishee miidhee naannoo torbee lamaatiif mana keessaa dandeessee akka hin baane taasise. Dhumarratti yeroo fayyitu gara hojiin deema jettee manaa baatee jaalallee ishee duraatiif bilbiltee rakkoo jaalallee ishee waliin qabdu isatti ni himatti. Nagaa koo nan dhabee mindaan argadhe guutummaatti sanittiin kennaa wanta ati naaf itte hunda na jalaa guggubee yeroo hundaa maqaa kee kaasee na aarsaa maal haa godhuu jettee yeroo gaafattuuni eenyudha jaalalleen kee jedhee gaafataanii. Yeroo kanatti isheenis maqaa isaa yeroo dhaamtu namni kun ammallee ana duraa hin deebine jechuudhaayi. Hiriyaa ijoollummaa kootii yeroo ijoollummaa keenyaa dubartii tokko lama taanee jaallannee ishiin anaaf tole jettee jennaan natti aaree na ajjeesuufillee yerootti haala mijeeffatanii qaba ture. Edaa inni haaloodhaaf anaan haaloo ba'uuf jecha jaalallee si godhatee ture. Amma deemeen udaansaa nyaachisa jechuun jaalalleen ishee duraa aaree jaalallee ishee ammaa manatti deemee qabatee akkuma jedhes akka hin taane rukuteeni. Ati yoom jireenya koo keessaa baatee deemtaa lamuu lammataa si argee jennaan lubbuu kee hin baasa jechuun manuma isaa keessaayyuu ari'ee isa baasee. Erga kanaatii jaalallee ishee kan duraa waliin walitti deebi'anii guyyaa hawwaa fi eegaa turan guyyaa gaa'ela isaaniitiin ga'anii. Jaalallis ta'e bultiin yeroo hedduu diigamuu kan danda'u qaamni sadaffaa haala garaa garaatiin dhufee faayidaa isaaf yeroo nama oolchatudha. Otuu jaalalleewwan kana gidduu dafee dargaggeessi lammaffaa kun hin seenne ta'ee warri wal jaallatan lamaan balleessaa isaaniif dhiifama wal gaafatanii carraa itti walitti deebi'uu ni qabu ture. Haa ta'uutii garuu vaayirasiin gidduu isaanii waan galeef ishiidhaan erga inni sirraa deemee erga inni dubartii gara biraa sirratti jaallatee ani siif jira jedhee waan goyyomsuuf garaa kutattee akka irraa fagaattu taasise. Bultii keessattis ta'e tarii jaalala keessatti dogongorri uumamuu ni danda'a. Hanga danda'ame garuu dogongorri uumame sun qaama sadaffaaf dabarfame yoo kennamu rakkoo walirraa fagaachuu guddaatu uumamuu danda'a. Warra wal jaallatan gidduu yoomiyyuu taanaan immoo gidduu galuun of kabachiisuuf otoo hin taane of salphisuufi qaamni gara biraa jaalalaafis ta'e bultiidhaaf barbaadee jaalalleewwan lamaan gidduu seenee gargar baasu mataa isaafis kuni jaalala hin ta'u. Sababiin isaa namni inni jaallate qaama biraadhaan jaallatamee waan jiruuf yeroo hedduu yaannii fi gochaansaa namarraa adda baheen wal madaalchisee jiraata. Kun immoo jireenyumayyuu namaan ta'u. Hanga danda'ame warra wal jaallatan waliif dhiisuun beekumsa guddaadhaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 ganama kanaati. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yaada qophii Oromiyaa 24 irratti qabdan seenaa kanarraallee maal akka barattan komentii jalatti akkanaaf qooddan kabajaan isiniin gaafadha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.